Human Rights Watch xalayaa banaa mootummaa Itoophiyaa keessumaa immoo maqaa ministirii dhimma alaatiif banamuu daman Dr. Warqinaa Gabayyoo dha'uun barreesseen cabinsa mirga namoomaa mootummaan isaanii uummata isaarratti raawwatu ilaalchisee gabaasa gamtaa Awurooppaatiif dhiyeesse qeequun onkololeessaa 22 ministeerri dhimma alaa biyyattii duraanii Dr. Tedros Adhanom marsaa intarneeta waajjira isaanii irratti barreessaniif ture kan deebii kenne. Dr. Tedros Adhanom kan isaan dhaabbata mirga dhala namaaf loogu Human Rights Watchin qeeqan mormitoota Itoophiyaa keessa jiran hokkaratti jajjabeessaa jedhaniitu. Barreeffama kana keessattis Dr. Tedros Adhanom gabaasaa qorataan mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa Felix Horn gamtaa Awurooppaa irratti dhiyeessaniif boodas miidiyaalee gurguddaa addunyaa birootiif ibsan tuquun yaada namni kun qabiyyee mirga namoomaa Itoophiyaan hordoftu ilaalchisanii laatan sirrii miti jechuun barreessan. Keessumaa jedhan Dr. Tedros Adhanom mormii biyyattii keessatti deemaa ture ilaalchisee tarkaanfii mootummaan fudhate jedhee kan Human Rights Watch barreessee fi mudannoo guyyaa irreechaa sanarratti qorannaadha jedhee yaada Felix Horn gamtaa Awurooppaa irratti dhiyeesse matumaa kan dhugaarraa fagaatee jechuun qeeqani. Kun hundi gargaarsa Itoophiyaan hawaasa addunyaarraa argattu kuchisiisuuf akka dhaabbati kun tattaafataa jiru kan agarsiisudha kan jedhan Dr. Tedros Adhanom itti fufuunis guyyaa irreechaa sana namooti lakkoofsi isaanii hin beekamne tariis dhibbootaan lakkaa'aman erga hidhattooti mootummaa gaaza imimmaanessuu fi rasaasa itti dhukaasuu jalqabaniin booda muddama mudateen du'anii jechuun ibsa Felix Horn gamtaa Awurooppaa irratti dhiyeessan kan ragaa qabatamaa of keessaa hin qabne sobadhaa jedhan Dr. Tedros. Matumaayyuu viidiyoo guyyaa sana waraabameef akkasumas ragaa qabatamaa mootummaan keenya of harkaa qabu otoo dhimma itti hin bahin gabaasaa dhuunfaa dhiyeessee jedhaniitu kan isaan fuula marsaa ministirii dhimma alaa biyyattii irratti ifatti dhaabbata Human Rights Watch keessumaa immoo dhaabbatichatti qorataa mirga dhala namaa kan Afrikaa bahaa kan ta'an Felix Horniin qeeqan. Akka Dr. Tedros Adhanom jedhanitti namoota dhibbootaan lakkaa'amantu du'e inni jedhu kan akka malee afarfamee fi dhugaarraa fagaate ta'uu erga ibsaniin booda lakkoofsi namoota guyyaa sana du'anii 55 qofaa akka ta'ee fi kanneen keessaas namni rasaasaan du'e tokkoyyuu akka hin turredha kan isaan ibsan. Haa ta'uti Human Rights Watch xalayaasaa har'a deebii itti laate kanaan dhaabbati keenya dhaabbata daangaa seerri addunyaa isaaf sarare keessaa otoo hin bahin hojjetu kun ammoo sadarkaa addunyaatti Itoophiyaa dabalatee biyyoota 90 irratti kan hojiirra oolu ta'uu tuquun ija nuti ittiin qabiyyee mirga namoomaa Itoophiyaa ittiin ilaallu kan biyyoota biroorraa adda miti jedhee jira. Cabinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwate jedhamu qorannee erga ragaan bira geenyeen booda otoo hin maxxansin yookaan qaama biroo waliin irratti hin mari'atin dura akka mootummaan Itoophiyaa yaada irratti laatuuf dursinee erginaa fi kan jedhu xalayaan Human Rights Watch barreesse kun gama danda'ame hundaanis aangaa'ota biyyattii waliin irratti haasa'uuf yaalii garaagaraa taasifna. Mootummaan akka dursee dubbisee yaada qabu irratti laatuufis carraa guddaa laannaa fi jedhee jira. Haa ta'uti mootummaan Itoophiyaa cabinsa mirga namoomaa biyyattii keessatti raawwatu ilaalchisee gabaasa nuti qorannaa geggeessinee hojjenne otoo hin maxxansinis ta'e qaama biraaf gabaasa isaa otoo hin dhiyeessin dura yoo nuti yaada irratti laadhaa jennee gaafanne gabaasa sanaafillee beekannoo laatanii kun kanaa jedhanii nuu ibsaniis ta'e gabaasi kun sirrii miti jedhanii dursanii mormanii hin beekanii jedha. Mootummaan Itoophiyaa kan barbaadu namoota ragaa sanarraa arganne isaan miidhaan irra ga'e akka nuti saaxillee isaantu akkas nuun jedhe jennudha. Nuun ammoo akka akkas hin goone seera keenyatu nu dhorka. Cabinsa mirga namaa jechuun maal akka ta'e waan beennuuf nageenyi namoota rakkoo isaanii nuuf ibsaniif dursa laannaa jedha Human Rights Watch. Keessumaa haala labsii yeroo muddamaa kana keessatti mootummaan seera kanaan dura rakkisaa ture hundayyuu matumaa waan hammeesseef bifa hidhaa fi dararaan akkaan hammaatee jiru kana keessatti namooti rakkoo isaan mudate yoo nuuf ibsan gabaasa dhiyeessinuuf osoo hin taane nageenya namoota sanaaf dursa laanna waan ta'eef eenyummaa isaanii ifan taasifnuu jedha. Yoo kana jennu ammoo namooti rakkootu nurra ga'e jedhanii nutti himaniif qofa nuti gabaasa hin dhiyeessinu. Ragaa barbaachisaa funaannannee gadi fageenyaan qorannee erga bira geenyee booda ifa goonaa jedha. Matumaayyuu namooti baay'een nageenya isaaniif jecha waan sodaataniif kan irratti raawwate hunda hin dubbatanii akka xalayaan kun mul'isutti. Human Rights Watch xalayaasaa keessatti gabaasa dhiyeessan irratti yoo dogoggorri jiraatillee marsaa namootis ta'e mootummaan akka sirratuuf qeeqa qaban irratti dhiyeeffataniif yaada laadhatan kaa'ee jira.
Mootummaan Itoophiyaa garuu erga gabaasaan sun ba'een booda qeequu fi mormuu malee ragaa qabatamaa waliin kanatu dogoggoraa jedhee akka nuti sirreessinuuf yookaan keessa deebinee ilaalluuf yaada dhiyeeffatee hin beekuu jedha Human Rights Watch. Mootummaan Itoophiyaa balbala jiru hunda cufee sagalee miidiyaalee walabaa ukkaamsee dhaabbilee mirga namoomaaf loogan hunda ofirraa faccisaa paartilee mormituu luugamatti kaa'ee haala jiru keessatti qaawwa argameen cabiinsi mirga namoomaa isaan raawwatan yoo ifatti saaxilamu dimokiraatawaa of fakkeessuuf jecha qeeqa isaan gadi ba'anii tarreessan fudhatama tokkoyyuu hin qabuu jedha. Qeeqa dhiyaatu kana hambisuuf mootummaa kanaaf carraa baay'een akka laatame kan ibsu xalayaan Human Rights Watch yeroo adda addaatti cabiinsa mirgaa biyyattii keessatti raawwataa jiruuf qorattoonni qaama kamirraayyuu walaba ta'an biyyattii seenanii akka qorannoo geggeessaniif dhaabbati keenyas ta'e gamtaa mootummootaatti koreen mirga namoomaa gaaffii mootummaa Itoophiyaaf dhiyeesse mootummichi simachuu hin barbaanne jedha. Gabaasaa koomishiniin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa baatii waxabajjii keessa barreeffamaan osoo hin taane afaaniin mana marii biyyattiif dhiyeesse kan matumaayyuu mootummaa qulqulleessee uummata yakkamaa taasisu ta'uu hubannee jirraa kan jedhu Human Rights Watch mootummaan akkasii kun badii ofii dalageef ofumaan of qoratee gabaasaan ofumaan ofiif dhiyeessu akka seera addunyaatti fudhatama tokkoyyuu hin qabuu jedhee jira. Kanaaf ammas yoo ta'e furmaati tokkichi jiru gabaasaa dhiyaatu hunda qeequurra inni guddaan eenyutu gabaasaa sana dhiyeessee osoo hin taane dhugaan uummataa ifa ba'ee yakkamaan seeratti dhiyaachuu waan qabuuf ijoon dubbii mootummaan ammas taanaan gabaasaa yeroo yeroon irratti dhiyaatu fudhatama dhorkatee of qulqulleessuuf yaaluusaarra dhugumaan yakkamaa miti jedhee of amana yoo ta'e sodaa tokko malee kanneen qorannaa walabaa ta'e geggeessaniif balbalasaa saaquu danda'uu qabaa jedhee jira.